Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota Saalihaa YouTube jirra jirtu nagaa keessanii fayyummaa alhamdulillah. Nagaa fayyaa kooti sinillee bakka jirtan rabbiin nagaa fayyaa sinaa taasisu. Egaa namoonni baay'een asbeezaa ramadaana maatiidhaafis akkasuma namoota harka qalleeyyiidhaafis kan bituu barbaadan redduun keessaan gatii isaa nagaafachuutti jirtu. Tamrii kaasee waa hundayyuu inshallah amman danda'e amma suuqiin jira gatii asbeezaa kan isinitti mutaa viidiyoo kana hanga xumuraatti ilaalaa. Egaa irra hedduu kan isin gaafattanu tamriidha. Tamriin kun kaartooniidhaan jechuudha. Kan akkanaa jahansaa qabata kaartooniin tokko yeroo ammaa kana hadhatti jechuudha gatiinsaa. Gatiisa hadhaan isinitti maa isa boriin beeku dabaluus qannasuus danda'a namaan galuu. Gatiinsaa kaartoonii tokko birrii 2,500 birrii 2,500 jechuudha kaartooniin. Inni kun immoo isa bittiniidha. Kiiloo meeqaan kaartooniinsaa? Kiiloo 10 kun akkuma argitanu isa isheetii birrii 4,500 kaartooniin tokko jechuudha kiiloo 10 qabata. Birrii 4,500 kiiloodhaan immoo kunoolaa yoo barbaadan kiiloodhaan is haala kanaan mazzanamee birrii 450 tamrichi jechuudha nammaa kaartooniin. Isiin ammaa immoo isiin kun immoo fireedhaan abda fireedhaan meeqa isiin kun? Isiin kun fireedhaan kun akkasitti 300 jechuudha. Namoonni immoo asiira yookiin juusii barbaadanii kiiloo tokko kun giraama 900 ananasiidhaanii maangoo burtukaana ananasiidhaan jira isa daakuu sana jechuudha bishaaniin baxaxamaa meeqa birrii 550 kun tokkoonsaa jechuudha. Kun akkuma argitan xaasaadhaanis jira meeqa xaasaadhaan akkam waddede akkam wal caala isa kana caalaa daninatti moo maaliif? Okay, qulqullinaan kwaalitummaa isaa kana caalaa kun immoo birrii 1,100 jechuudha. Kun gosa barbaadaniin jira. Yeroo biraatis fiduu dandeenya. Eshi kan biraa ootsi namni barbaadu jira. Ootsi yookiin kuukar. Meeqa? Birrii 400 jechuudha kun tokkoonsa. Sadarkaa qaba 300nis jira. Sakana biteen beeku angaruu si kana bitee yeroo baay'ee haaraadhamtii kun meeqa nan bitaa si iloanaadha. Kunoolaa sakana inni kun 300 shifoon jedhama jechuudha biyya arabaatti shifoon jedhama. Asitti kuukar yookiin oats yookiin ajjaa afaan baay'ee qaba maashaallah faayidaan isaas akkuma sana baay'eedha jechuudha. Eshi kan biraa maal tafee juusii fasaashii barbaadannis juusii fasaashii namoonni barbaadan illee meeqa kun birrii 600 jechuudha kuni fasaashii birrii 600 gosa hedduutu jira. Maaliin jira? Maangoo appilii zayituuna maangoo appilii zayituuna burtukaana. Kun namoonni immoo aannan isa xaasaa barbaadanii ijoollee keessaniif ta'uu danda'a maatii keessanii haadha keessanii abbaa keessanii ta'uu danda'a. Inni kun meeqa hilwaa jedhama maqaa mucaa kootii irra buusa birrii 3,000 giraama meeqa? 2,000 giraama 2,000 birrii 3,000 kun yoo maal jedha maqaan isaa? Hamdaan ishiin yoo meeqa? Giraama meeqa? 900 kun 2,200 kun 3,000 isiin bibbicuunis jirti kunoo niidoon meeqa? Niidoon 1,400 kuno namoonni niidoo barbaadan illee harcaara namoonni niidoo barbaadan illee 1,000 meeqetti? kun birrii 600 kun nuuraadha. Niidoon jira 1,450. Okay, kun nuuraadha niidoon seekko. Eshi kan biraa maali? Akkuma argitan wanti dhibeen jiru jechuudha lawuz qibeenis gosa adda addaatiin jira. Isa kana biyya keenyatti baay'inaan maaltu godhama seetanni kun akka shaayitti danfisanii dhugu jechuudha. Meeqa abdo? Kun 300 galtee kun 300 inni kun 600 ta'e anta
ala isa kanan fayyadaman yeroo baay'ee daabboodhaan nyaatama. Birrii 600 ta'eera 500 ture garuu jira gaa wantoonni garaagaraa tokko tokkoon gatii isaa himee nan fixaare. Yoo kana barbaadanis jira. Birrii 500. 500 ta'e. Gosa adda addaatiin jira. Wanti biraa manni ruuza basmatii meemee. Inni kun abbaa kiiloo meeqaati? Kiiloo 5 kuma 100. Birrii 1,100 ruuza basmatii ruuza biyya alaa jechuudha. Birrii 1,100. Aynata danuudhaan jira. Hanga meeqaatti jira abbaan kiiloo 5? 2,000 hanga meeqa? 800 jira. Maalni daninaa miti sadarkaadhaan wal dhaba miti? Qulqullina isaatiin jechuudha. Ishii kan biraa wanti duqeetii sukkaara namni hin qabdu miti ati? Waa sirii biraan naqaqa. Ana akkuma argitan habaabiinis jira weetermeeloon jechuudha. Kiiloo meeqa yeroo ammaatti? Yeroo ammaa 8 booddeetti hin beekamu. Booddee 100 miti yeroo ramadaan ni galee baay'ee fayyadamama jechuudha namni maashaallah biyya keenyatti. Appiliinis jira. Appiliinis Wayifoomi. Meeqa amma fireenii 5 kun? 400 qofadha. Kun ila fireen 4 kun birrii 100 fireen 5 birrii 400. Akkasii qabi. Mokoroonii shigiin sun hojjetu sun. 85. Mokoroonii shigiin birrii 85. Kiiloo bittiniin garuu suuqii kana hin jiru. Inshallah suuqii biraa dhaqeen isinitti agarsiisa. Kana fakkaata jechuudha. Duqeetii wanta fe'umsira wantoota garaagaraa immoo suuqii shaqaxaan dhaqee isinitti agarsiisa jechuudha. Laayikii godhaa viidiyoo kana. Gatii isaa tokko tokkoon asirratti dubbataa gatii ta'ennaan hanga xumuraatti ilaalaa baarakallaahu fiikum. Abda ruuzni warra Birrii kana yoo barbaadanis birrii 900. kiiloo tokko inni kun immoo kan maaliiti? Maaf akkas jabaati? Almadiina? Birrii meeqatti? Da'ummaaf bareedduudha miti? Hin jiru jettee turte yeroo darbe yommuu Ajwaa. Amma kunoo bakka suuqii shaqaxaa dhufee hin jira. Misir sintanoo kiiloo? 220 ኪሎ ባለ 10 ኪሎ 15 ኪሎ አሳ በመዳበሪያ እንዲሁ ሙሉ ማለት ነው። ሙሉ ስንት ነው? ኪሎ ዳኒ ብሪ ዲበለማ ፊ ዲግደማ ሽጊን ሳሞ በነበር ያልከኝ 3300 ኩማ ሰዲፍ ዲበሰዲ ፈያንሳ ይቹደ ሽጊን ሳ እሺ ድፍን ምስሪንሞ ኪሎ ይሄስ አንድ ነው ዋጋው kunisi beri kuma sadif dibba sadi jechuudha shigiinsa kiiloon immoo 220 atarsa atarfik sintana kiiloo kun immoo 160 kiiloon isaa kiiloon tokko jechuudha baaqelaassa baaqelli immoo baaqellis 160 አንድ ነው ዋጋው እሺ ሌላሳ Okay, ቅንጬ ከማሊት ይሄ ምንድነው? የገብስ ኩኖ አኩማ አርጊተኑ ካን ሾርባፍ ፈየዱ እቹ ለቅንጬኒ ስንት ነው ኪሎ? ስንት ነው? 170 ኪሎን ተኮ ብሪ ዲባፍ 70 ከኒ ሾርባዳ ተው እቹዳ ኪኪሳ ካን ገርቡቲ ብሪ ዲባፍ 70 አጃውሳ አጃ ለጊዜው ድፍን ነው አይ ክኩ ስንት ነው ኪሎ? 180 ዲባፍ 80 አጃን ሞ አጃባዬ ተኮ በሬዳዳ አጃፍ ገርቡን እቹዳ ገብስ ያልተፈደቀሳ ኪሎን ብሪ ዲባ እቹዳኒ ኩኒ ገርቡኒ ዱዳን ኩኒ ብሪ ዲባ በርበሬሳ እሽግ